السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين مسلمة بكدتو بقربين إسنين جه رمضان خنا ورامتو كنا صومني أكتي أمات ربي را والأرجع جمعتون جلالان وجرا وتربين وعقدو وري بردين قدا نجيان صومني خارا نجيا أبو ما أبي مدين الدنيا راجلا كته نما هنجين نجامني نما مليون الله كامو تنجري maaliif ilmaan Oromoo ta'uu keenya qofaaf miidhamaa jirra. Oromoo ta'uu keenya qofaaf awwaalamaa jirra. Oromoo ta'uu keenya qofaaf dhumuu jirra. Oromoo ta'uu keenya qofaaf biyya namaa hunda keessa saree ta'uu jirra. Saree hanqachuu jirra. Ilmaan Oromoo bakka jirtutti abbaa feetis deeggarii, abbaa feetis jaaladhu, abbaa feetis hunda godhi. Garuutu mootummaan gabroonfataan mootummaan nama biyya hunda keessatti ilmaan Oromoo miidhuu jiru kun sababa isaa ilmaan Oromoo bakka jiru hunda miidhamaa jira. Kaan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti, kaan mana hidhaa Soomaaliyaa keessatti, kaan mana hidhaa Yemen keessatti ibiddaan gubamaa jira, du'aa jira, awwaalamaa jira jechuudha. Waa takkatti jechuudha. Namni har'a jireenya fi kan fooyyessuuf biyya namaa keessa deemee biyya namaa tan dhufaa. Kanaafuu hatuun dhufu, waa baduun dhufu, dalagatee jijjiiruuf dhufaa. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa bakka jirtan hundatti ijaa gurra waliif ta'a, wal yaadachiisaa, wal arrabsuu dhiisaa. Bakka jirtanii tokkoomaa wal yaada, waliif yaada. Wallagga jechuun naafisii, Walloo jechuun naafisii, Harargee jechuunis akkasuma, Shawaa jechuunis akkasuma, Baalee jechuunis akkasuma. Kanaafuu kutaan 11 hogguu kutaan tokko lolu tokko taa'ee eeguu hin qabu, walirra loluu qabu, walirra dirmachuu qabu. Waan biraa yoo dhabdan karaa cuftanii, waan biraa yoo dhabdan yaa'ee kaaftanii biyya hunda keessaa waa hunda qad gootanii makiinaa isaan gaazexatti guuttatan tana gubdanii yookaan karaa kana hiitanii ilmaan Oromoo akka wal fooyyessunuu wal godhuu qabdanii jechuudha. Wal bira dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Hogguu kan achi lolu kun taa'ee asii gurra cuqqaallatee ijaan eeguun qabu. Eenyu biyya sibilisoomseeti eenyu irra taa'ee irra duroomaa jechuudha. Abadan hin jirtu. Oromoo yoo bakka takkaa haatee bakka takkaa falmattee falmiin isii galma geessii jechuudha. Yoo Oromoon takka asii raabsee, takka asii wal raabsitee, takka asii wal basaastee, takka asii wal bittee wal gurgurtee wanni nuti siqaa hin jirtu amatuu keenyuma. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa tokkoomaadha, wal jala yaada, wal kabajaa, wal jala yaada, tokko ta'aadha. Bakka jirtanii ijaa gurra walii tahaadha. Teessanii walirratti eeginaadha. Waliin tuffatinaadha. Bakka jirtanii sossoha kutaan 11 dhimma Walloo irra laaluun qabdan, dhimma Wallaggaa irra laaluun qabdan. Jaalmarroon nama qalaa, jaalmarroon maaree nama godha, jaalmarroo warri jaalmarroo warri shanee jedhamu wanni jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo, waraana adda bilisummaa Oromoo shanee fi warri waan biraa odeessu kun juntaa warri jiru kun warra gartee ifiifuu maanummaa isaanii maanaa isaanii hin barini jechuudha. Warri Oromoo tahee uummata kanaa wajjin waan akkanaa kana oofu warra ifiifuu hin beekamini gana. Kanaafuu obboleeyyan kiyya bakka takkaa kaatanii tokkoomuu qabdanii isin jaa asirratti wanni biraa taniin isin dhaamuu barbaadu uummata Oromoo Walloo agartee manni irraa gubatee waa hunda dhabe kana bira haa dhaabbannu isin jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.